Kun kookosha akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa akkuma beekamutti gaa torbaatti namoota hawaasa isaaniitiif waan adda addaa hojjetan namoota uummanni barnoota irraa argata jennee yaadnu keessummaa godhee isinii dhiyeessuun kiyya ni yaadatama. Arraas keessummaan qaba. Keessummaan kiyya kun dargaggoodha. Dargaggoon nama jireenya isaa jalarraa ka'ee arras sadarkaa gaarii irra jiru. If bira kutee dargaggoota adda addaatiif leenjii adda addaa barsiisaa jiru. Dargaggoon kun eenyu waa hedduu irraa barattan akkasumatti fuuldurallee kan yeroo baay'ee waliin hojjennu ta'a. Keessummaa kiyya kana qabadheetiin dhufa turtii gaarii. Hayyeegaa keessummaa kiyya qabadhee dhufeetiin jira. Bagga nagaan dhufne jedhamu bagga nagaan dhufne. Nuti isin dhufe. Bagga nagaan nu eedan uummata kabajamaa isin jeetiin jira. Bagga nu eedeen nasruu keenya obboleessa kiyya kabajamaa kokeet shawirraa bagga dhufte. Bagga nagaan nu eechi. Bagga nu dhufte. Aliin dur beekuti qona furdate kan. Dur alii qalla shaawuccuu keessaan mul'anne tokkoon beeka. Sooshaal miidiyaa irratti kan si argee dhugaa amanumaan dadhabe kam dubbiin. Dhugaadha gaa ilma namaa dhugaadha. Seelii ilma namaa kanaatu ni furdata ni qalata gaafa ati na beektu san hedduun qallaa ture. Tole. Turtii waggaa 10 qabuu doola garreen amma immoo gaa gaafa aliin amma umriin soodumti dabalte. Umriin dabalteeti xiqqishu qaamni kiyyeessitti dabale. Gaarii dhagaa alii kun har'a istuudiyoo keessatti isin barbaada dhufne mee eessarraa kaana ciroorraa kaana alii warra isaati. Ali dhugumatti warra cirooti. Tole. Ciroo kana gisee siin joogaa bakki itti dhalate ciroo qallaa ganda jedhamu ganda xiqqaa tokko jira. Tole. Gandi xiqqaa sun ganda dhukkee tokko ganda san keessa dhaladheetiin aanaa waggaa 7 magaalaa cirootti galee magaalaa ciroo san keessatti hanga kutaa 10 baradheetiin erga hanga kutaa 10 baradhee boodatti magaalaa Finfinnee tana dhufe. Mee durachuma ciruma turraa ciroo maal fakkaatti ijoollumatti? Cirootu laga deeyitee ooruu bobeessaa lagan deeyne. Dhugumatti gaafuma sitti himetti namni waggaa 7 torba booda akkasitti loon tiisuu irrattis warra gargaaruu irrattis karaa akka baadiyyaatti kan hirmaachuu danda'u waan ta'eef jecha ani immoo umriin tiyya bakka sana osoo hin geenin achi gale osoo garuu loon sana loon hin tiisin reellee inni waan takka lagan deey bobeessaan guuru waan akka isan keessa umriin tiyyaa hin geeni silaan gee dirqama ture. Hawaasni ittuma fayyadama siituun ga'in. Ooyi ijoolleen teenya tana booda baadiyyaatti hafte ani magaalattiin galee miti ani amma fakkeenya magaalaa ciroo galte jira. Amma magaalaa ciroo galee. Tole. Waan si ajaa'iba irraa guyyaa 2 fatti biddeena naaf fidan. Kophaan jiraadha. Umri sanitti. Kophaan jiraadha. Maaliif firri jiru? Maaliif abbaan kiyya magaalaan mana ijaaree miti? Mana keessa jiraata. Ummaan tiyya immoo ooyiruu tana dhiisee achi galee maaliin nyaadhee ittiin galtu. Silaa inni nuun dagalchuu barbaada. Ijoolleen na booda xiqqoo jiraame. Ijoollee hojii isiin achi tafte. Tole ati mana magaalaa kana jiraata. Amma mana magaalaa kanatti. Tole achi hagam turte? Ati hangan jireenya kiyya hanga waggaa meeqaa asiin jiru hanga kutaa 10 fixutti achuma ture. Magaalaa ciroo. Magaalaa ciroo. Tole ciroorraa gara Finfinnee akkam dhufte? Gaafa san keessatti bara 1996 bara 1997 hedduun walaloo barreessaa ture. Walaloo tana caalaa yaa nuusii wallisaatiin si biha. Walaloo tana caalaa immoo yadaloon hedduu dalagaa ture. Yadaloon waan haalaan dalaguuf jecha yeroo san keessatti sirba qindeesseetiin ture. Sirba hedduu dabar sirba 43 moo kana. Kaifi walaloo fi yadaloo qopheesse. Walaloo fi yadaloo fi qopheesse sirba 43 bakka ani wallisaa famous ta'uun qaba addunyaa irratti jee. Amma goon samboo. Eenyu garuu fakkeenyi kee gaafas wallisaa eenyu faadha hedduu kana dhagee. Gaafa san hedduu namni an dhageeffadhu eenyuun beektaa? Amma gaadinaan Ameerikaa jiraame. Sirba burtukaana bilchoo kana bakka sirbiin akka keessa sirbu hin jiru. Gaafa san keessa sirba nuuhoo sirba maatii xiqqaa kana jechuudha. Hedduun dhageeffadha. Akka eenyutiin taatee yaadde yeroo san? Yeroo san keessatti kaaseniin an jalarraa kaasee hanga gubbatti qabu. Ka ganamas dhageeffadhu. Kan galgalas dhageeffadhu. Reediyoo wakmaan takka namarraa hin fudhadhee. Sirbinan hoggu hunda fakkeessee jechuudhaaf deemu gaafa san keessatti sirba adinaaniif sirba alii birraa ture. Ni haalaan sirba alii birraa kana. Maqummaan aliyaanaa ja'a kunuu jechuun ijoolleen magaalaa ciroo keessatti aliyaanaa waan ittiin aan jettiif gaafa san keessatti hiriyoonni kiyya jechuudha. Sirba alii birraa kana fakkeessee waan sirbuuf jecha namni alitti aanumcaa alii biratti aanumcaa kana naan jedhaniiti sirba maqaa kana naa baasan. Alii miti maqaan kee dura? Maqaan kiyya Alii Mahamadi.
Aliyyi Maamman. Aliyaanaa jaanii dhufanii ni amanu. Aliyaanaa ni jira, Aliyaanaa ni jira. Anumuu maqaa kiyya ta'uu erga isaan irra deddeebi'anii natti boodan Aliyaanaa kana asseetti godhee Achirraa kanaan sirbitee gara Finfinnee dhufte. dhufe. Finfinneen akkamitti qeebalte? Finfinneen akkanatti yaaduuti. Akka gaarii si qeeballe. Allahu akbar. Abboon dura dhufu Abdii Ibraahimin ijaan arge. Mana isaatiin arge. Usmaayyoo Musaatiin dhufite. Gizee dhufu. Usmaayyoo ijii dhufte akka dura dhufe. Usmaayyoo fi mucaa tokko jira amma maqaa isaanii irraan fadhee. Usmaayyoon kaastee sabatan seetu. Ammayyaasiin. Wajji dhufne hogguun laalu maqaan isaanii musliima wanni isaan dalagan waan biraati. Haalli isaan itti jiranii fi haalli naan achi taa'ee dhageeffadhu waan biraati. Sirbi isaanii onnee keessa nama seenuudhaa fi hojiin isaan asitti jiran hundi faallaate. Hogguu kanaan edaa wallisaa jechuun nama dhugaaf jiraatu tokko yoo ta'e malee irra guddin isaanii akkuma maqaan isaanii beekamee alaa guddaa isaaniitti keessi isaanii guddaa miti yaada jiruutu natti dhufe. Ni madaale jechuudha. Hogguun madaaluu ni jira tokko hadhugumaa waan sirbu sanii fi waan wallisu san fudhatee sirriitti oolchu. Tokko immoo itti dhuftumaaf sirba malee bakka san kan jirres ni jira. Wal naasimachuutitti. Studio insaan akka dhuftetti. Amma gaa studio seenee. Taamiruu Raggaasaa bira dheenee qarshii 12 wal mul'atteessine amma kaaseta firii sirba firii 12 itti kannine saampila itti kannine amma saampila kana gaa. Gandarraa yaa'u eegalte. Amma maaliif? Gandarraan deemu. Maaliif hin gandarraan deemu? Akkanumatti itti kanneetu gandarraan hin deemne. Dalagee fitiin jeen maastara fudhadhee hin deemu. Maastara fudhachuuf. Amma sirba tokko saampila na kanne. Sirba tokko san gizeen dhageeffadhu. Dhufan studio dhageeffachuu yoo warra muuziqaa. Akka malee bareede sirbaalee akka malee bareede. Ni yaadadha gaafas manni muuziqaa sirra walloluu ture. Oguutaa akka maal jiruus fakkaate. Qaalichaatu maal jeesiti. Sangaan bakka kam gahaa jee eeguutuun qeeratti harkadhee jee. Oguutaa akka bakki ati yaadduu fi bakki ati dheetu walatta. Bakki ati gahuu barbaadu sunii fi bakki ati dheetu walatta. Maaliif jennaan sirba kiyya kanarratti arge. Bakki silaa sirbi sun gahuu fi bakki na itti arge walatta. Bakki na wallisas itti arge walatta. Kanaatu fuudhana deebisee haala. Sirriidha asirratti gaafiin kiyya guddaan jireenya san keessa akkamii bahuu dandeessa amma namni hedduun fedhii artii haa qabu jireenyi sun ta'uu baatullee achi keessaa bahuun itti ulfaata. Murtii sana akkamii fiduu dandeessa? Amma gaa keessaa bahuun qaba jireenya waan jiru. Wallisaadhaa mitan wallisaa hangan ta'e keessatti kaasita kana baasuudhaaf jechuun yeroo sun keessatti namni si gargaarus hin jiru. Namni hodhu qarshii kana wanni itti godhu booroo nama faayidaa ta'e jee namni kun nama faayidaa ta'e jee namni si bira dhaabbatu hin jiru. Rakkinni nu mudate. Asii ammaan tana adireessa far kana keessa sun jiraadhuutiin bakka paastaa takka faa nyaanneeti paastaa takka. Galgala nyaannee faadhaan ganama deemnee stuudiyoo seena. Sagaleen eessaa dhufti. Amma san booda akkuma maleettu sirba san fixuudhaaf yaaleetiin jira. Garuu kan hin deemee asii stuudiyootti deddeebi'u baasa saantima 35 markaatu irraa waan hin kafaluun qabu ture sun keessatti. Waan hin kafaluun qabneef jecha karaa qaaraatiidhaan hin deema. Abba Biqilaas deemu kana biraan dhaqeetu wingeet giseen dhaqee deeqaa 25 30 fudhama. Taaksii irraa deema. Keessa deema. Taaksii irraa deema. Taaksiin ganaa maaree wingeet jettee hammattii miti. An dhaqee duru. Maaliif jennaan? Mee murtii sun irraa kam geesse? Amma gaa kaaseta maastara fudhadheetiin warra mana muuziqaa kana bira dhaqee narraa bitaa jeen. Oguna narraa bitaa jechuun kun qarshii hangana naan ja'a kun qarshii hangana naan ja'a. Amma gatiin isaan naa hannan kanaa fi gatiin anti baasii gisee wal madaalchisee fi humna xiyya kan akkasitti laffee fi abjuu dheeraa nan qabu sanii hojii gisee wal madaalaalu takka illee naan taane. Amma sammooda mana muuziqaa ambaasal jedhan dhaqee oguun dhaqu warri gatii hanna hanne kana biratti qarshii 5,000 dabalee gatiin hanne. Amma gisee na kanan laalu kanumaaf lakkee waggaa 4 guutuu laffee gisee jiru maastara qarshii 5 godheetu bakka fuuluma qaalchaa duratti maastarri gurraachaa mi qashashaf godheetuma lafa cabse ka'ee hote amma san booda manni dallaalaa isa jira jechaatiin nama gaafadhaa ta'e 4 kiiloo jira naan jaanii miti 4 kiiloo dhaqeetiin mana dallaalaa asuman gaafadhu dallaalaa beeteetti asuman jehuun bakka hojii qaxara beetiin hojjedhaa murteessite. Bakka wanni sirbaan naa dabartu funyaanii naa baatu jeetiin jira. Garuu sammuu keessaa is baaftee moo yaaduf? Baasuu qofaa miti guyyaa sanirraa kaasee duraan sagaleen shaakalaa ture. Takka sagalee shaakaleen beeku. Guyyaa sanarraa jedhu. Guyyaa sanarraa kaasee. Tole. Amma san booda gisee mana dallaalaa dhaqu. Mana dallaalaa kana giseen dhaqu አባቴ ስራ አለ ጊዜ ነው እንጂ ስራ ዘበኝነት ብቻ ነው ያለን እንጂ
Amma sabanyinatiitu maal ta'e keessa fitanii ta'a. Uummata huccuu tana ganata kana subbatee koofiyyaa akka tiraafikaa takka uffatee akkanatti nama fattashuu tokko ni jiraa miti. Umriin yoggaa 17. Amma anaa akkana dhaqurtee nama fattashuu kana if arge viidiyoodhaan jechuudha. Ifuma hiyyaa waan ዘበኝነት ብቻ ጊዜ አንጀን ታዲያ እኮ እኔ ከራሴም እንኳን ለራሴም ዘበኛ መሆን ማልችል ሰው ነኝ። ኢፊፉ ዋርዲያ ተው እንደንተው ናመ ኢፌ ጉንደንደኝ ኒ ሶታ ኢፊፊ ነው ዋርዲያ ተው አከሚቲ ዋርዲያ ተጀና ወንድራ ኤጉ ድሮ ኢፌ ገባ ኤጋ ዮ በላን ተቀሩፍቴ ነው ዋርዲያን ስላ ድሮ ዋታ ቢደረ አንደ ይሴቱ ብራሪም ቢጋ አከሚቲ ዋርዲያ ታ አመሳና ዲኩን እንጅርቱ የናን እንጅርቱ ቶርዋና ራዴ ቢዳንጀን Sana dikunjir. Amma torbaan irratti biigiseen anjaan jechuun hanga torbaan irratti miti sa'aan isaan bira dhufan sa'a 4 ganamarra ni yaadadha. Waan ijoollummaatti ni yaadadha. Deebi'ee laaqana waan hin yaadun qabu. Silaa gosuma sila galii laaqana. Gosuma sila galii deemeetu immoo sabeenyummaa bakkuma sabeenyummaatti gosanillee taate silaa bakkuma nujiitti harkadheesanii nyaata yaadeen barbaadaa bire. Amma tun fatanaan attaati. Qormaata ajaa'ibaatu jiruuti keessa yeroo duraatiif taate. Amma gaa nama ciroo dhufu kanaa jira, naggaadee asii xaaqaa bitatu kanaa jira, warra shaqata gaffeetu kanaa jira miti. Amma isaan barbaanneeti jaaliyaa kana dhayinee jaaliyaan kun gaafsan hin facaane achi dhaabbannaa nama ciroo kana nam tokkos lamas hin dhabne. Yoo namni sun nurraa beekuu baate anaaf gaaddisaa tokko jira. Yoo namni sun nurraa beekuu baate dirqiidhaan boo hin fatarree barbaade. Yoo koota yaadda jechuudha. Mana ol bataa tokko jira qarshii shanii. Qarshiin goyi qabna? Injirtu. Injirtu mi? Yoo namni sun dirqama gisee aba kottaa ka ijoollee biyya xiyyaa nyaata yaannanu jechuu baate dirqiidhaan bara akka dirqiidhaan jechuudha. Boon asiin waaqishni kun qullaa jira waan takka hin qabnutu wanni nu gargaaruu dandeessu ni jirti alaaqa nama nyaanne jenneen namni kun qarshii kudhan 20 nu kan. Amma san keessa azoo jiraachuu jirruuti gara Ameerikaan gibbii kana keessatti achi bulla. Maal afannee? Kaartoon afannee. Amma kaartoonni gisee afannu akkamitti afanna? Warra suudirraa qabamee dhufu kanaa jira. Warra biyyaa warra afaan tokko beekuudhaan harargummaadhaan warri dhufnu kanaa fi warri arsiitis tokko ni jira. Afaan Oromoo gisee dubbate gaafsan namni wal jaalata. Nama obboleessa gaafa. Afaanuma kana dubbanna. Afaanuma kana dubbannaa namni wal jaalata waan ta'eef jecha amma deemnee Ameerikaan gibbii san keessatti gisee namni suree qabate dheenee wajji taphannee achumaa wajjiin bashannannee maal jennee laaqanas nu affeeranii maal yaanii iraatas kophaan nyaatan ijoolleen sun eessa jirti yaanii nu ayyaafatanii kaartoon afannee siree isaan gisee gubbarra rafan jalarra rafan sireen gaafsan qarshii meeqa guddoon qarshii 20 15 amma gaaf hoteelli irraa wayyaa hoteela bareedaadha gaa amma Ameerikaan gibbii keessa hoteela jijjiiruu kana keessa jechuudha garuu akkasuma wajjiinu turtii yeroo xiqqoo takka booda wanni hundi jijjiiramte. Amma zabeenyicha nuti baatii meeqa guutuu bira galle gaafa kan warri silaa suudii dhufu kunis qaqallannaan kaartoon afadheetiin asrafaan jeen. Ala buluun dhufte. Kaartoon afadheetiin asrafaatiin hayyamin jeen. An zabeenyaadha itti gaafatamummaan qaban jee. Maaliif jennaan yoo ati asraftee waan takka hattee baateen an jee. Eessattiin si arga. Eessattiin si arga. Kanaafuu gibbii ala rafin an jee. Ni beeyta gaafa dursan magaalaa Finfinnee toon roobni gisee samirraa gaqqabe hogguutti akka waliin dhaabu akka ammaa kanaa miti. Roobni kun bakka kanaa dhufaa bakka sanii dhufaan beektu caqja. Amma kaartoona fudhadhee gisee labboo roobni dididi hin jenne ijoollee godaanaa takkaa jira. Amma asuman deemuutiin ijoollee godaanaa tana bira dhaqe. Ijoollee godaanaa tana bira keessan dhaqoo akkana fuula kiyyan ilaalaniiti namni kun nama rakkatee ammuma rakkatee malee nama rakkinni irra turee miti. Nama haara addis gabii maxxanaan jaaniitu addis gabummaadhaan ofiin na fudhatan. Amma san boodaan yeeraat birraalla naan jaan. Baranda siqee balan amma bulti. Naqee balan amma gaa fuulli isaanii hunduu gugurraachomee jira. Dhugumatti ijoollee san yeroo ammaa giseen argee jechuudha. Taa'eeti wajji nyaadheetuma akkuma dursanii wajji taphadheetuma biraa deeme malee angodaana argee biran kutu. Maaliif jennaan jireenya ati naqee balaniiti afaa fi ja'anii wanni qaban mataa biraa kana dachaa lama kaawwadhatee jira. Mataa biraa dachaa lama sanaa kananii isaanii hojii rafe. San booda maal na godhan bullee fidaniitu hojii nyaannee bire. Guyyaa meeqa hojii ture? Guyyaa 16. Jireenya barandaa san guyyaa 16 waliin jiraatu. Guyyaa 16 jireenya barandaa san hojii dabarse. Hogguun jireenya guyyaa 16 san hojii dabarsu. Bakki kun Ameerikaan gibbii namni hin beeku guyyaa takka illee natti hin dhufu. Amma tana jidduu
mana uffataatiin huccuu uffatan qaba ture. Mana huccuutti dhiqan kanaa jira kan maallaqaan dhiqan. Uffata kiyya san immoo hojjechuun achi daleedu gurgurattee adeemtu, fudhattee adeemtu, kaayyattee adeemtu, uffata shantaa guutuu hattee adeemtu. Maala uffadha. Amma gaa huccuun ani ofirraa qabu tabaatii takkaa fi wayii taate narratti. Injiroo itoo waan isin jirra. Wani jijjiirratu hin jirtu. Wanni jijjiirratu hin jirtu. Amma kana anaa fuulli kiyya gurraachomee rifeensi kiyya hundi akka tokko tettee qaamni kiyya hundi akka tokko sana eessumni kiyya tokko dhufe. Eessumni kiyya kun giseen argu wayil obboleettii yaa jeetu boo'e jawaati jaaniin. Mucaan sun fuudhee markaatoo nageessee kophee sharaan tun qarsa 70 na fakkaatti jinsiin tun gaafa san qarsa 80 jinsii tana gosa lamaa fi sharaa sanii fi kophee gurraatti isaa takkaa fi tishertii fi waan kana nabbite aboo nama rakkatee jiraati dafi hottu jee obboleessi isaan iyyaa. Amma obboleessi isaa kun immoo na dhufe fiigaa hogguu dhufu inni beektaa fiigaa nama biyya keessa galu jiru nama ibidda faa shidanna ibiddi sun hundi fuula nu gurraachomsee jira. Kaartoona faa shidanna kaartoon hundi fuula nu gurraachomsee jira. Amma gisee fuudhanii mana nyaataa nageessan paastaan qarsa galee ni mi'aawaa miti akka biraa kana. Ogguun paastaa gimmaasha nyaadhu jechuudha. Hin nyaannee miti nyaata. Qaamni guutuun na urge. Amma qaamni guutuun na urge akka tokkotti shifnaan jee dadhabe. Dhiisinaan jee amma eessumni fi nyaata. Dhiisinaan jee abdii kun. Ogguun dhiisu bakka nyaata achumatti dhiisee kee amma haanee kun. Amma gaa dabalaa damee kanaa jira. Amma du'ee jira. Mana dabalaa damee kana nageesse. Mana dabalaa damee san mucaan kun yoo rakkates yoo waan fedhetes nadda walii sibira jiraatu as sibira haa bulu wacii sanaa danda'a jechi nageesse. Oggoomma mana dabalaa damee san hedduu turru ji'a waa xiqqoo giseen turu akkasitti ammaan tana haadha galataa tanii nan jiru galataaf namni nan himadhu Fatee Ajaaman Nuuree bira guyyaa takka dhaqee achumaan achitti hafee waggaa xiqqoo takka achitti dabarsee amma garuu namni nan haadha galataati jee himadhu namni jireenya kee keessatti bakka guddaa an kan nuuf magaalaa Finfinnee keessatti jiraadhee irraa nyaadhee irraa nyaachuu bira osoo hin ka'in osoo hin ifatin osoo fuulatti hin jijjiirin bira jiraadhee Fatee Ajaaman Nuureeti. Ammallee hedduun gara safar adaree safar. Adaree safar illee hojii ergan ture booda deemnee askoo addi safaratti illee hojii gallee. Mee gaarii achirraa gara qaxaramtee hojjechuu akkam jedha? Amma san booda osoo Fatee bira jiruutiin mucaa tokko jira saabee isaaniiti hoteela qaba. Mana hoteelaa kana keessatti dhufee na qaxare. Na yaamee dura nan qaxare. Hottu dalagaa tana gargaarii nan jedha. Bilaashumatti. Bilaashumatti hot dalagaa nu gargaartan nan jedha. Hogguu nan bira dhaqee jimaanaaf bita. Jimaanaaf bita. San booda nyaata kitfoo fi xibsiisaa wajjin nyaadha. Sanii achi wanni biraan wanni naa godhu hin jiru. Hogguu nan galgala ni deeme jee asuma hojii bullaan deemtu nan jedha. Jaartiin qabu innis. Amma galgala kitfoon tun ni dhufti hojii nyaata nyaanna guyyaa giseen dalagu dalagaa hagguma takka isarra laaleetiin dachaa isaatiin dalagu eegale. Hogguu baatii takka akkasiin na laalu. Baatii takkitti bilaash. Baatii takkitti miti. Umrii tiyya guutuu bilaashin dalagee. Amma hogguu dalagaa tiyya na laalu. Mucaan kun akkam faxina akka malee saffisni isaa waa hubachuun isaa nama guddaadha jeetuma akkasuma na laaleetuma dhufe. Ji'a sadi giseen waytarummaa kana mana keessa hojii fiigee dalagu ilaal saanaa bakka dhiqan giseen dhaqe niin dhiqa bakka foon ciran giseen dhaqe niin cira wajjin bakka kaasharii giseen dhaabbadde qarshii 10 jalaanatu isaa oliin nama keessumme eenyu dhufe keessummaa tamtu dhufe eenyu waan harkatini eenyu nyaatan harkatini eenyu bishaan harkatini ijiti jedheertu dhaami amma kana na laaleeti namni kun jee bakka kaasharii kanaan mala jeeti fuudhee bakka kaasharii kanaan amma gaa abbaa kiyyan beeku haadha kiyyan beeku tajaajiin qabu wanta kan qabu miti. Maallaqa haa guurusi. Maallaqa haa guurusi. Magaalaan akka nu gubbaa dhaabbatti. Ana ijji tiyyatuun ija kudhan uuman arga. Hin dogongoru. Amma namni na dura turu sun maallaqa xiqqoo irraa jalaa irraa ture. Ani immoo maallaqni irratti irratti hin jiru. Ji'a sadii fi waggaa sadii fi ji'a sagaliin achi dalagee qarshii 430 guyyaa takka irratti irratti beeka. Abbaa nyaatee azoo naan gabaliin deemee beeku. Kana achitti immoo qarshii takka irratti amma namtichi kun maal godhu ni beekta. Kophee akka uffatu naaf fita. Uffata akka uffatu qaalii naaf fita. Waa hunda naaf fita. Gaafan gabbee immoo waa xiqqoo naa hannuun oolu jeetii yaadaa miti. Wallaahi guyyaa takkallee asoon qarshii takkallee irraa fudhatiniin mana sanii bee. Akka inni itti murteessan sitti hima bakka kanatti. Hogguun
bilaashitoonni isa dalage kun amata afurii fi cinaa ga'ee jira. Amata afurii cinaa kana keessatti qarshii 100 akkaawuntii irraa qabu. Namtichi kun gisee naadhatii bira hin deeme jeen 5,000 6,000 7,000 naaf kan. Garuu akkaawuntii tiyya maalii ni andoo moozejii qabu takka illee ni jirtu. Amma giseen taa'ee itti yaadu aniin kun eenyu akkamiin ta'uu qaba jireenya kiyya fuulduraa maal fakkaatuu qaba umrii tiyya mana kana keessatti akkuma isa kanatti inni isaaf gabiidha. Ani immoo qarshii takka illee asoo argatiin isuma kana qofa qallaafaa akkamittiin jiraachuu danda'a. Jijjiiruun qaban jeemma sammuu tiyya. Amma taa'eetuma guyyaa takka jimaa fudhadhee itti yaade warra argeetii mirii qabaana yeroo san keessatti. Amma giseen itti yaadu eenyurraa hin jimaa argachuu danda'a. Dalagaan inni ammaan tana bilaashitti uumuu danda'u. Tani maallaqa osoo harkaa hin qabaatin nama kaanirraa nama kanatti fidee. Asirratti garaan silaa gaafii si kaasuu deemu naa dhufte waan bareedaadha. Jireenya kana hunda keessa dabartee dhuguma arrakkaan si barbaadee hawaasallee barsiiftu kan hin barbaade. Jireenya kana hunda keessa dabartee ifiif hojii uummachuu bira dabartee har'a namoota biraatiif illee hojii uumtee san bira dabartee ammas leenjii adda addaa kennaa jirta. Namoonni sammuu isaanii qabeenyi guddaan sammuu jijjiiruudha. Hajuu irratti uummata barsiisaa jirta. Maali murtii bakkuma jiru sana irra naa deebiitii murtii sana irra maaltu siin ga'e? Amma gaa murtii tanarratti wanni naan ga'e wanni keessa kiyya jiru hin jiru. Wanni keessa namaa guutu malee wanni keessa kiyya seenutti jiru hin jiru. Kanaafuu giseen taa'ee yaadu umrii tiyya guutuu jijjiirama fiduun qabu. Yeroo tana yoon itti fayyadamu baadiyyaa yoon itti fayyadama. Jeetuman gattaa itti yaadee eenyurraa injimaa argachuu qaba eenyutti injimaa geessuu qaba haja'u daftara fudhadheetuman gattaa barreesse. Nama afur kan injimaatti kanu barreeffadheetuman nama injimaa irraa fudhadhu san nama gaafadhe. Warra galamsooti itti dawwaladhe ogguun itti dawwaladhu akkana baluu silkii ta'e na kanneeti akkana jennaan nama sanitti dawwaleetuma eenaa akkanneef silkii ta'e jennaan hoggusuma injimaa na erge. Madaabaraa sadii na erge. Amma gaa eessaa fuudhan? Qaalitti dhaqanii jimaa fuudhan. Amma qaalitti isaa meeqa ta'e? Saa kudhan matarra yoo dhaqu baatte jimaan kee barandaa dhufu. Gatii xiqqaan gurgurama. Amma keetiin saa kudhanitti barandaa. Anaa jira. Saa sagalitti hin dhaqe. Yaadaniin deemaa miti ree. Hogguun amma jimaa 90 naa dhufe 30 dhaadhaa qarshii 5 irraa harkadha tokkorraa. Silaa jimaan 120 naaf dhufe 100 harkadhaame. Qarshii 50 tiraanspoortii taateetiin 450 harkadhee 50 tiraanspoortii irraa baasee 400 harkadhee. Guyyaa duraatiif murtiin ani ofirratti murteessan irraa haaka jechuudha. Hangawii mana namaa dalagaa sana. Amma maaliin godhe qaalicha kanaanis dalagaa ta'een dalagaa. Dalagaa akkana immoo dalaguun qaba. Jireenya kee jijjiiruun qaba jeetti meetiin jira. Yoo jireenya kee hin jijjiirre taate immoo nin baaguutu si bira. Jennaaniin waan nyaattuu fi waan dhuytu ijoollee gargaaruu irratti halaafinnataan mallee si kenneetiin jira. Dalagaan uffadhu naan jedhe. Ayyoo obboleessa kee galatoome. Amma gaa guyyaa lammataa jimaa 120 dhufu 100 harkanne torbaan giseen taa'u giseen kana ji'atti achi deemu akkaawuntii itti jara qarshii 13 moo kan iseen. Hay. Tijjaara. Anaa dhalatee hanga irraa qarshii 13 qarshii 13 akkaawuntii jara seenu immoo ji'a takka keessatti waan guddaadhaa miti ree. Amma gaa kana jidduu jimaan ogguuta akkanii dhufa ogguuta akkanii dhabamame jimaan goggoge dhabame ammas bakka isaatti hin deebi'e. Qarshii jirti. Kumni kun asirra. Isinis dhabamtee. Qarshiin kun asirra asuma sharafadhu dhumteetiin bakkuma sanitti deebi'ee amma gaa haala biraatiin bakka biraarraa jimaa kana soqochuu eegale. Amma boroodarraa nam tokko naa dawwalee akkana jimaan daleedda jaaniiti si ergu naan jedhee naa ergin jeen. Amma giseen naa ergu qarshiin itti naa ergu fi qarshiin itti gurguru dachiisa miidha. Tirfii qaba. Akkasii ammoo naa ergin jeen. Ammoo mucaan naaf erge. Guyyattiin qarshii 1000 takka argachuu eegale. Erga jira guyyattii qarshii 1000 takka argachuun eegalamte. Jireenya kee jijjiiruun hin danda'a. Har'arraa kaasee mana kareeffadhee bulchachuun hin danda'a waan ta'eef jecha namni kophaa jiru hin jijjiiramu. Bultii jijjiirachuun qaba jeetiin murteesse. Achirraa dhufteeti amma san boodarraan bara 2009tti hojii dhaabbata uume jechuudha. Harma jimaa kana. Harma jimaa kana uume. Bara 2010tti ni bal'ise. Hogguun bal'isu guyyatti maalleen argamu eegalee bakka akkanan barbaadu sanii ol. Sunduuqa gama siinsii milkaa'ee jira. Mee amma milkaa'ina kanarra naa deebi. Milkaa'ina kanaaf amma leenjii adda addaa kakanni ture sooshaal miidiyaa irratti argaan ture. Milkaa'inaaf dura maalirraa hin ka'u qaba? Qopheessuudha. Qophii jechuun
dura waan ati milkaa'uu barbaadu san irratti amma milkaa'inuma jechuun hiikummaan isaatu dura hoggoo kara milkaa'inaa kana dhufte amma milkaa'inni maal jechuudha. Milkaa'inni duraan dursee waan milkeessuu barbaadu san irratti barumsa ni qabda. Beekumsa itti qabda. Fageenya hanga bakka silaa milkiin ta'e jirtu san deemuu dandeessa. Sinqiin ta'e akkami? Sinqii ta'e bira kuustee murtiin mataa kee irratti ati dabarsite akkami? Maaliif namni hin murteessin bakka milkaa'inaa san godhu. Murtee jechuun maali? Maaliin murteessuu qabu? Murtii jechuun akkuma jireenya keetittu murtiirra namni goo tokko murtii jechuun waan dhumaateera. Murteesseetiin jira jennaan bakka waan if duuba deebitee faca'uu hin dandeenye. Yeraami haf dura si oofu jechuudha. Arrabooda waan akkana irratti murteesseetiin jira. Abbaa qabeenya ta'uun qaba jee murteessuu ta'uu danda'a. Hin danda'a. Hai. Qabeenyi namni addunyaa tanarra jiru hundi nu bar abbootiin qabeenyaa gurguddaan agartu. Murteesseetiin kan dhufe. Biyyaa inni kana irratti biyyaa hawaasni akka waa baratu akkamiin murteessuu qaba gaafa sirraa maal godhuu qaba. Amma gaa asirratti garaagarummaan nama murteessuutii fi garaagarummaan nama murteessinee maali jennee gaafeef gaafa. Amma gaa haasoo kanatti erga dhufnee namni murteessu hogguu hundaa'u waggaa takkittii tana keessatti bakka ga'uu qabuu fi akkamitti akka ga'uu qabuu fi eessarraa eegalee eessatti akka xumuruu qabu hundaa'u harka galfata. Otoo hin ka'in. Osuma hin ka'in murteessitee jirta bakka karaa deemuudhaaf murteessitee jirta. Amma fakkeenyaaf ati warra Hararii miti. Finfinneerraa kaatee gizee Harar deemu deemtu murteessitu malee bara boruun deema jechaa jirta. Boruun deema numa jetta. Boruun deema. Maaliif boruun deemaa yoo sirra naannootti amata dhufuu dandeessi. Yoo murteessite immoo boruma ganama kaatee deema. Maaliif sun taa'ee beektaa murteessuu fi murteessuu dhabuun milkaa'ina keetirratti garaagarummaa guddaa qaba. Yoo kan murteessu taate murtii ta'e immoo akshinatti yookiin immoo gochatti yoo kan jirtu taate gocheef duuba deebii hin qabnetti yoo kan dura tarkaanfachiistu taate bakka sanboota irraa wanni si qabu hin jiru. Takkaffarratti milkaa'ina jechuun duraan dursee bakki ati jirtu haalli ati irra jirtu miskiinummaa ta'uu mala. Haalli ati jirtu dhabaa ta'uu mala. Haalli ati jirtu waa hundi ta'uu mala. Murteessitee taanaan garuu murtiin ta'e maali? Tawaan silaa if duuba si harkistuu tana hunda if duubatti harkistee if duubatti hartee if dura deemuuti. Murteessee namni kun miskiinummaa irraa boorraa haa jennu. Miskiinummaan ta'e maali? Amma fakkeenyaaf miskiinummaa fi dhabni garaagarummaa qaba. Dhaba jechuun maali? Waan amma harka kan hin jirre taganaa fuuldura argachuu dandeessu taati irratti tattaafattu ta jireenya keessatti waan si jijjiiruu qabu san irratti ati tarkaanfii fudhattu taaf irratti murteessitu. Miskiinummaa jechuun immoo ta'e maali? Tasalaalame. Namni yoo sammuudhaan hiyyoomuu baate yoo sammuun isaa tun keessi isaa doyna ta'uu baate yoo sammuun isaa tun guutumatti miskiinummaa tun tiyya jee asseetti godhee irra fudhachuu baate dhaba hamma harkarsi jiru. Dhabaa fi miskiinummaan adda bahuu danda'uu qabdi gaa. Yoo dhaba kana ofirraa hin jijjiire jette argataa ta'uu dandeessa. Kara hundaanuu amma gaa kara ati amma reefuun tan akkana gaafattetti qabeenya qofaa miti. Qabeenya qofaa miti ilmi namaa. Milkaa'ina jechuun. Milkaa'ina jechuun qabeenya qofaa miti. Fakkeenyaaf karaa amantiitiin yoo fudhatte namni tokko haaliif hin beekne yoo jiraate. Sadarkaa guddaa sanirra gahuudhaaf eessarraa eegalee yoo jettu taate murtiidha. Ka'umsiisi. Ka'umsiisiidha bakka. Murteessee diin barachuun qabu. Murteessee amantiitiin barachuun qaba. Gaafa jette murtii teessaa irra dhaabbatteeti aa jettee eegalta. Aa gaafa jette immoo isaan dhufuun isin ooltu. Kara fayyaa keetii. Calqabnaan ni dheeyita. Calqabnaan ni dheeyitaa miti. Kara fayyaa teetiin isaa dhufnu. Hanga arraan tana anaatu waan akimni jeen naan jee hundaa'u dhiisuu dide. Anaatu silaa waan fayyaa tiyyaaf hin taane hunda nyaachuu jira. Kanaafuu arrabootu murteesseeti jira. Fayyaa tiyya eeguun itti gaafatama fayyaa anarra jirti gaafa jette milkaa'ina tokko kunis. Fayyaa ta'e san eeguun erga sirra jiraatte milkaa'inni fayyaa ta'eetiimi yoo jiraatte milkootaa miti. Fayyaan ta'etis milkaa'ina seenuu qabdi. Gaafa kana immoo maal taataate murtii duubaan dhufti. Osoo murteessin wanni ati jireenya kee keessatti jijjiirtu hin jirtu. Osoo jireenya kee keessatti lakkii boruun godhaa. Amma fakkeenyaaf mana tokko ijaaruu deemta. Erga mana sin ijaaru bu'uura tokko ta'eesse. Osoo hojjettoota guyyaa itti fiddee waa hunda itti fiddee boruun dalagaa waa hojjettu taate manni fi hin dalagu. Murtii ta'e eeggata. Murtiin ta'e sun immoo hojjettoota bakka deemtuu fiddee itti gaafatama keetiin bakka sanii qaxaruun ta'e qabdi. Waan isaanii kafalu moo kafalte malee uummanni sun isiin sossoo'u. Kanaafuu mana ijaara gaafa jettee hojjettoota fiduun sirra jirti, ogeessa fiduun sirra jirti, nama diizaayina baasuu fiduun sirra hundinuu garuu milkaa'inni sun gizee deeme wantoota dila kana keessa dabre keeti. Si sossoo'uu qabu. Gaarii.